Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo na bira bareedadha simbiras akka bareeda ta'uu abdii guddaan qaba isiniin jecha egaa qophii xiqqoo akkasiin qabadhee dhufeen jira yoon gadmaana dhaggeeffattan waa hedduu irraa hubattu jedhee yaada akkasumas immoo of eeggattu jedhee yaada kun of eeggannoo guddaadha. Egaa akkuma beekamu sammuna kana chaalenjii garaagaraatiin isin bashannansiisaa jirra. Chaalenjii keenyas akka hedduu isinitti toleedha kan dubbattani. Ulfaadhaa galatooma isiniin jecha warreen mana kanaaf ammas haaraa taatan mee subscribe godhaatoo, share godhaatoo, like godhaatoo asumarraan kanumallee like share subscribe jechuun kun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu isinirraa waan eegamu godhaatoo nu hordofaa akkasumas namoota chaanaalii keenya haaraa ta'aniif illee share godhaa isiniin jecha. Egaa asumarraanis gorsa yookaan wantoota nuti ittiin of eeggachuu qabnu tokko jechuudha biyya namaa keessa gaafa jirru maaltu akka nu mudatu jechuudha. Tokkoffaa irratti mana gaarii gahuu dhabuu dandeenya jechuudha. Mana gaarii hin taane keessatti immoo maallaqa ol kaawwachuun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Yookaan immoo maallaqa baatii tokkoon booda fudhachuun gaariidha. Baatii tokkoon baatiidhaan fudhachuutu irra gaariidha. Ji'a lamaan, ji'a sadii, ji'a afuriin gaafa na fudhadha jettanii yaaddan tariitii sin dhoowwachuu danda'u jechuudha. Keessattuu warreen ala hojjettan jechuudha. Warreen ala hojjettan wantoota akkasii kanarraa of eeggadhaa jechuudha. Obboleettiin keenya tokko maallaqa ji'a 6 yookaan baatii 6 na dhoowwatanii waan godhu dhabee jira. Galuufis rakkadhee jira, itti dhiisee dalagaa jira. Kanaafuu obboleewwan kiyya akka hin miidhamne itti naaf miinaan jetteerti jechuudha. Keessattuu warree suudii keessa dalagdan isiniin jette obboleettiin keenya suudii keessa kan dalagduudha. Warree suudii keessa dalagdan of eeggannoo guddaa godhadhaa. Akkasuma maallaqa keessaan baatiidhaan fudhadhaa. Baatiidhaan yeroo fudhachuu baattan immoo rakkoo akkanaatis isinirra gaha. Maallaqi koo baatii 6 dhabee itti dhiisee hojjetaatii jira jechaa jirti jechuudha. Gaafachuudhaafis obboleettiin keenya kun seeraan ala waan jirtuufi gaafattee seeraan gaafattee irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef obsumaan eeggachaa jirti jechuudha. Rabbi ishii haa gargaaruu jechaanii. Warroonni ala keessa hojjetan biyyoota adda addaa keessa warreen jirtan Suudiis haa ta'u Dubaay, Beeruut, Joordaan biyyoota Arabaa kamiyyuu kan jirtanii maallaqa keessan ji'aan ala ji'a 2 irraa fudhannaa, ji'a 3 irraa fudhanna jettanii teechisinaa. Yoo isinii kennuu baatanis battaluma sanitti siraa'uu seeraan ala jirtu waan ta'eef baatanii hojjechuu ni dandeessu. Hojii waan hin jirreef mana san maallaqa malee baatii 6 na dhoowwatanii hojjedhaa jira jette jechuudha. Obboleettiin koo yoon dogongoruu baadhe egaa obboleewwan kiyyas akka hin miidhamne isiniin jette obboleettiin keessanii. Obboleewwan koo ala hojjetan mana biyya Arabaa hojjetan ala warreen hojjetan akka hin miidhamne akkasumas warroonni mana keessa hojjetan warroonni kontiraatan hojjetan dhoksaadhaan madaamonni wantoota garaagaraa kan irratti raawwatan kan maallaqa isaanii dhoggatan hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu sansan irraa akka of eegdanii of eeggadhaa, of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechaa jirti. Maallaqa keessa yeroodhaaf fudhadhaa isiniin jechaa jirti jechuudha. Kun gorsa obboleettii kooti. Adaraa biraan naa ga'i obboleewwan koo akka hin miidhamne waan akka miidhaman waan hin barbaanneef gorsa akkanaa kana naaf qoodi jette jechuudha. Anis kinoo waan dhaga'ee isin biraan gahee jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya warreen keessanis yuutuubiin akkamitti banamaa, yuutuubii banachuu barbaannaa, maaltu nurraa eegama, banannee hoo akkamitti sa'aatii guuttannaa warreen jettaniitis gaafii garaagaraa gaafii hedduu naa kaastan keessantu jira. Egaa ani yeroo baay'een dubbadha jechuudha. Yuutuubii Abdulaab jedhu dhaqaatoo daawwadhaa. Akkasuma yuutuubii baay'ee jira jechuudha. Yuutuubaroota hedduu jira akkaataa yuutuubii maallaqa kaffalan itti banatan. Akkasuma Shimeemaan kan jedhu jira. Tokkoffaa dura isan laalee banee lammaffaa irratti immoo Oromaan kan jedhu jira.
Abduu Dhaabbi kan jedhu jira. Elsaayitee kan jedhullee jira. Kanneen laaltanii banachuu hin dandeessu. Akkaataa YouTube itti banatan jettanii yoo search gootan banachuu ni dandeessu. Akkasumas akkaataa itti hojjechuu qabdan, viidiyoo editii akkamitti akka gochuu qabdan, suurawwan garaagaraa taampiliinii akkamitti akka hojjechuu qabdan yoo hojiif kaatan wanni nama rakkisu hin jiruuti. Maallaqni biyya namaa keessatti hojjennee argannu nuuf hamma achi deemtu nu fayyadaa fi hamma fayyaa qabnu nu fayyada malee gaafa fayyaa dhabnee fi gaafa achi deemne maallaqni sun nu faana hin deemu, hojii sunis nu faana hin deemu. Nuti immoo yeroo qabnutti fayyadamanii YouTube kana banachuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha maaliif hojiin kamiyyuu nama guddisa. Hojiin kamiyyuu xiqqaate jedhanii osoo hin tuffatin yoo irratti hojjetan bakka guddaa ittiin gahuu danda'u. Dirqama mana madaamii keessa teenye tiree akkasuma galaatuma biyyuma namaa kanatti illee deebi'uun baay'ee barbaachisaa miti. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Isinitti hin dheeressu. Of eeggannoo guddaa godhadhaa. Obboleewwan koo akka hin miidhamne, akka miidhamtan waan hin barbaanneef obboleettiin keessan isheen akka keessaniitis immoo yaada kana biraan naa gahii naan jettee waan keessan naa qooddeefidha jechuudha. Egaa baay'ee miidhamtu akka taates dubbatti. Garuu immoo jechuudha of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Akkasuma warroonni mana madaamii isin gahee keessattuu maallaqa guddaa nu kaffala. Maallaqa guddaa kaffalu yoo alabaanii hojjenne jettanii ba'inaayi. Yoo bootaan isinii ta'uu baate karaa biirootiin jijjiirradhaa. Yoo biiroodhaan isinii ta'uu baate tariitii yoo nama gaarii argattanii akkasumas hojii gaarii argatta sun akka carraati. Wanti hundumtuu akka carraati jechuudha. Kanaafuu isa kanarraa of eeggadhaa. Maallaqa keessan ji'aan fudhadhaa. Maallaqa keessanis immoo hojiirra oolfadhaa. Inni kaan waggaa 3 taa'ee homaa hin godhanne waggaa 6 taa'eera abbaan manaa kiyya mana naan ijaarree garuu maallaqni ni jira jedhee natti himaa jira warreen jedhanillee hedduudha jechuudha. Egaa obboleettii koo kan amma yeroo kana lafa bitattee ati mana hin ijaarratiin yookaan iddoo teessu wayii kan hin godhatiin galanii bakki itti galan sun rakkisaadha, nama dhiba. Garuu yoo maallaqni kan jiraatu ta'e dafanii bitanii dafanii waan jiru hundaa qopheessanii ijaarrachuunis nama hin dhibu. Sunniin murtoo keessanii nuti waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Namni akka kootitti haa yaadu jechuun barbaachisaa miti. Kanaafuu kana fakkaata wanni ani isinii qooduu dhufe. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Chaalenjoota hedduu harkaa qabna. Yoo isin viidiyoo keenya laayikii sheerii gootanii ta'u koomentii gootanii nu jajjabeessitan waa hedduu isinii fiduu dandeenya. Kana fakkaata.